Addunyaa keessatti waan hedduu jijjiiramaa jira. Kan naannoo Arktiikii ta'aa jira immoo adda. Ammaaltu nagalchee jettee yaaduu dandeetta. Garuu wanti achi ta'u hundi keenyarratti dhiibbaa qaba. Arktiik keessatti wanti amma ta'aa jiru waan waggaa 20 dura ni ta'a jedhamee hin yaadamnedha. Naannoon kun bakka miyyuu caala saffisaan ho'aa jirti. Akkuma cabbiin isii baqaa jirtuun biyyoonni addunyaa irratti humna guddaa qaban to'achuu fi dorgommii cimaa jiru. Nageenya biyyaaf nageenya idil addunyaatiifis Greenland nu barbaachisa. Yoo cabbiin baxxee lafti adaal taatee qabeenya fi karaan haaraan hin argamaa jedhanii abdatu. Ka argateetti addunyaa irratti dhiibbaa uumuu danda'a yaad jedhuun biyyoonni gugurdoon kunin ilisaanii garbanti kaabaa deebisanii jiru. Arktiik to'achuuf biyyoonni baay'een tooftaa qabatanii ba'aniiru. Kunis akkaataa sirni idil addunyaa ittiin hoogganamu jijjiiruuf deema. Addunyaa keessaa Arktiik maaliif bakka Oromtoon irraa wal jifatti taate? Sababoota shanitu jira. Kan hubachuuf ammoo addunyaa tanaa haala adda ta'een laaluu qabna. Arktiik galaan cabbaa'e qofaa fakkaachuu danda'a. Garuu biyyoonni 8 achi keessatti naannoo qabu. Ameerikaa, Kaanadaa, Greenland, ka Denmark keessatti naannoo ofiin of bulchu taate Denmark, Iceland, Norway, Sweden, Finland fi Russia. Yeroo waraanni ololaa US fi gamtaa Sooviyeet jidduu geggeeffamee bantii kaabaa irraan misaa'el darbuun hin danda'am ture. Kanaaf biyyoonni lamaanuu waraan isaanii achi babal'isan. US kaab Greenlanditti buufata hundeessitee jirti. Garuu bar 1987 yeroo waraanni ololaa xumuramu hoogganaan Sooviyeet Mikhaayil Gorbachev sochii waraanaa Arktiik keessatti akka xiqqaatu yaada dhiyeesse. Yaadni Gorbachev akka biyyoonni Arktiik keessaa fedhii qaban hundi kaayyoo waloo irratti xiyyeeffatan ture. Waggooti taananii biyyoonni 8 naannoo Arktiikii keessa turan man maree Arktiik ijaaranii qorannoo fi eegumsa naannoo irratti waliin hojjechuu fi walii galan. Mootummoonni Arktiik keessa jiranii fi kanneen homaa keessa hin qabneelleen dhiibbaa naannoon kun jijjiirama qilleensa irratti qabu qorachuu fi buufataalee qorannoo banan. Biyyoonni akka Chaayinaa, Hindii fi Kooriyaa Kibbaa dhiibbaa naannoon Eeshiyaa irraa kiiloomeetira 1000 lakkaan fagaate tuniin jijjiirama qilleensa isaanii irraa qabdu qorachaa jiru.